kolba Afrikaa keessatti yakkoota fixiinsa sanyii qo'ataniif miidiyaa isaanumaan hundeeffame Voice of Horn of Africa jedhamuun qindaa'ee torbanitti akka kan isiniif dhiyaatu sagantaa barii jedhamu tamsaasa kallatiyyaa Warqinee Torban jedhama. Har'a keessummaa lama isiniif qabadheen dhiyaadhee jira. Isaanis Dr. Baaroo Qannoo fi Jaallammii Baatii jedhamu. Jaallan baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan nu affeerte Dr. Warqinaatis. Hedduu galatoomaa. Egaa har'a marii xiqqoo ishee gaggeessinaa. Mariin kunis immoo kan ilaallatu Empire Itoophiyaa filannoof qophaa'aa jirti. Garuu yoo galagallee ilaallu immoo paartiin uummatoota bakka bu'an fakkeenyaaf isin saba Oromoo bakka buutanii keessummaa naa taatanii jirtu. Uummata kana bakka bu'uu kan danda'u hunduu hidhamee jira. Paartiin uummanni kun filatu keessumaa Adda Bilisummaa Oromoof Federalist Congress Oromoo warri jedhaman bakka buutonni isaanii hundumni isaanii iyyuu mana hidhaa jiru. Uummanni Oromoo nama filatu hin qabu. Filannoo jechuun immoo saboonni paartiin adda addaa hin dhiyaatu. Isaan keessaa kan bakka isaan bu'u warra isaan fakkaatu filachuu lafa danda'u jechuudha. Garuu Oromoon han isa fakkaatu hin qabu. Han isa fakkaatu mana hidhaa jira yookiin ari'atamee jira. Jarreen kun oofisa isaan banatan, biiroo isaan banatan illee jaraa cufamee jira. Filannoon kun Oromoof maal fakkaata? Oromoon filannoo Empire Itoophiyaatti qophooftu kanarraa abdii qabaa? Mee Jaal Baaroo irraa hin jalqabaa. Jaal Baaroo maal sitti fakkaata? Duraan dursee Dr. Warqinaa miidiyaa Horn of Africa yookaan gaanfa Afrikaa jedhamu sagantaa barii kanarratti carraa nu kennite nu affeeruu kee fi galatoomii galanni kee bilisummaa haa ta'uun jedha. Akkuma kanammoo kanatti aansee gaaffii ati na gaafatteef Oromoon filannoo kanarraati abdii qabaasati jette. Utuu kallattiidhaan abdii hin qabu jedhee hin deebisin maaltu argisiisa kana kan jedhu mata duree yookaan tuqaalee tuttuquun barbaada. Tuqaalee kana keessaa isa jalqaba jechumti filannoo jedhamu mataansaa maal jechuudha? Jechi filannoo jechuu mataansaa iyyuu kanti dirqamni keessa hin jirre kan namni yookaan A yookaan B yookaan C jedhee keessaa filachuu danda'u utuu dirqamni tokko dhiibbaan tokko rakkinni tokko sodaan tokko irra hin jiraatin kan godhamuu danda'u jechaadha. Kanaafi kanammoo haalli amma achi keessatti jiru filannoo utuu hin taane dirqama yookaan gadadoo rakkina dhiibbaa acuuccaa jedhamee yoo waamameti bareedaa. Kana tokko tuqaan. Kanaaf filannoo jecha jedhu hin guutu wantichi. Faallaa kanaatii jecha. Hiikaan saayyuu tokkoffaa sirnaan deemamiti jechaadha. Lammaffaa immoo dhaabboliin Oromoo saba kanaaf saba miliyoona 50 amma 60 dhiyaatu kanaaf saba kana quuqqaa isaa beekan, dhibee isaa beekan, rakkoo isaa beekan, iyyannaa isaa beekan hunda kan akka dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo, kan akka dhaaba KFO dhaabota kana har'a waajjira isaanii 100 waliin kan lakkaa'amu jalaa cufamee jira. Akkasuma immoo miseensi isaanii amma hoogganaa dhaabaatti illee har'a jalaa hidhamanii mana hidhaa keessatti gadada guddaa keessa jiru. Gadadoo dhiibbaa guddaa keessa jiru. Jaroonni kun kaan isaanii hin dhukkubaa, kaan isaanii qoricha gaarii argatanii, kaan isaanii immoo manni murtiillee isaaniin gallakkisee isin badiin qabdan jedhee deebisanii hidhamanii har'a namni isaan gaafatu hin jiru. Waan hidhame abbaa isaanii illee hin beekan.
Lammaffaa immoo ummati Oromoo yeroo har'aa kana gara 100,000 olitti lakkaa'ama jedhama. Inni kaan 60,000 jedha. Gara 100,000 olitti mana hidhaa adda addaa keessatti kan hidhamanii jiran hidhaa ajjeechaa sukkaneessaa ta'e lafatti mormaa fi garaa gargar kutanii gatu waraabessa nyaachisu bineensa nyaachisu saamicha gudeeddaa shamarran keenya haadholii keenya salphina gurguddaa akkasuma dhukkubsatanii qoricha dhaban lagannaa nyaataallee godhanii mootummaan kan isaanitti deebi'een gaafanne yeroota kan yeroo isaan dhabanii kufan illee mana qorichaatti kan hin godhamne sabii Oromoo kana keessa jira. Inni tuqaa lammaffaa. Sadaffaan immoo kan baay'ee nama gaddisiisu bifa saayinsaawaan ilaallu akka ragaa lafa dhaabbatutti isinii hime. Bifa saayinsaawaan immoo yeroo ilaallu dura namni tokko wallaansa yookaan qoricha kenna utuu hin taane dura dhukkuba mallattoo sana ibsa. Dhukkubi suni dhukkuba sana ibsa sirriitti mallattoo sanarraa ka'ee qoratee iyyafatee dhukkuba sana lafa kaa'a. Afaan Amaaraan afaan Ingiliffaan illee maal jedhu good diagnosis leads to the best treatment jedhu. Amma garuu kan godhamaa jiru biyya sana keessatti dura dhukkuba sana qulqulleessanii lafa kaa'anii qoricha kennutu hin taane amma isaan kan maqaa filannoo jedhan qoricha kennaa jiru. Maali dhukkubi qoricha maalii kennitu? Kan mataa bo'uu kennitu moo kan dugda kutaa kennitu moo kan miillaati moo kan ilkaaniiti moo yoo jedhan hin beekan qoricha kennaa jiranillee. Kuni hundi wal qabatee gaaffii ati na gaafatteef yeroo hin fixu uummati Oromoo filannoon jedhamus hin jiru. Hiikaasaas bifa dhugaadhaan lafatti guutamee hin jiru. Bifa saayinsaawaanis dhugaa miti. Kanarraati waan abdii eeggatan miti. Abdiini waan waa buusurra abdii eeggatta. Kana waan waa buusu miti waan si balleessu malee kanaaf waan tokko waan irraa eeggatan hin jiru jedha. Hedduu galatoomii Dr. Baaroo qabxii gurguddaa sadii lafa nuu keessee tokkoffaa filannoo inni jedhumtiyyuu hin jiru. Maal filataa sabni kuni? Baacaa jedhee kompaarisanii kan wajjin godhu hin jiru. Kan jiru PP qofaa. PP warri fakkaatan immoo Izeemaa Abin warra jedhaman jara jiru. Keenya garuu filannicha keessa hin jiru. Kanaaf sabni Oromoo abdii tokkoyyuu hin qabu. Inni xaanu immoo bakka buutonni akka jiranitti mana hidhaatti gadadamaa jiru. Uummanni Oromoos kumaatamaan kan lakkaa'amu mana hidhaa keessa jira. Kanaaf filannichi Oromoo hin ilaallatu. Sadaffaarrallee haala ajaa'ibaan nu ibsitee jirta. Dhukkuba tokko wal'aanuu otoo hin eegaliin rakkichi maal akka ta'e qorachuu akka barbaachisu. Daawwaa otoo hin kenniin dhukkubni sun maal akka ta'e yoo qoratame malee daawwaan kennamu suni maaliif akka ta'e faayidaa hin qabu kan jedhu fakkeenya fudhattee nuu kennite. Kuni egaa dhugumadha. Sabni kuni waan filatu hin qabu. Filannoon dhugaa hin jiru. Sobanii idduma duriitti rakkichumatti deebisuuf saba kana gooyyomsaa jiru. Gaddamoo har'amoo kaleessa Abiyyi kan isin filattan gammannee isinii fudhannaa jedhee saba kana gooyyomsaa jira. Garuu sabni kun immoo waan filatu hin qabu. Kan inni filatu kunoo Koloneel Gammachuufaa mana hidhaa jiru. Baqqalaa Garbaafaa mana hidhaa jiru. Jawaar Faallee dabalatee namoonni hedduun godinoota Oromiyaa hunda keessa mana hidhaa jiru. Kanaaf eenyuun filataa sabni kun isa jedhu nuu ibsitee hedduu galatoomii Dr. Baaroo. Jaallammii isinitti hin deebi'anillee gaaffumaan Dr. Baaroo gaafadhe kanan isin gaafadha. Oromoon filannoon impaayera Itoophiyaa kanarraa abdiin inni qabu maalidha? Akkuma Dr. Baaroon jedhe filannoon hin jiru. Abdiin saba kanaa maalidha? Sabni kun abdii hin qabu taanaan idduma kaleessaatti akka deebinu beekamaadha. Jarri kun maaf of gowwoomsu? Biyya sana, impaayera sana nagaaf tasgabbii akka argatu barbaadu yoo ta'e
maaliif ugaarraa jallatanii waan hin taanetti nu deddeebisu, waan hin taanetti saba sana kolba Afrikaa sanas nagaa absiisu isa jedhudha. Kanaaf Oromoon abdii qabaa filannoo Impaayera Itoophiyaa irraa jaallamni. Haa ta'u fayyaataa Dr. Arginaan affeertee kan kanarratti akka yaada keenya hirmaannu gochuu keef yaada keenya yaada koo ibsadhullee affeeruu koo hedduu galatoomne. Waatu jira. Oromoon haalaaf amala inni ittiin guddatee jiruuf jireenya isaa gaggeessatetu isa hoogganuu isa bulchuu qaba. Jiruuf jireenya Oromoon kaleessa ittiin bule, ittiin ijaarame, ittiin jiraate maalidha? Har'a Oromoon waa malee miti. Beekaa wallaalaan dubartii dhiiraan jaarsaa jaartiin sirna gadaaf u'u'ee jedhee iyya. Sirna gadaaf u'u'ee jedhee iyya. Murna sirna guutuuf ititaa ta'e kana. Murna uf bushee addunyaaf fakkii ta'u kana. Sirna kana sirna cubbamtoota harka gale sirna kanatu. Sirna mataan xuraa'e, sirna cubbuudhaan faalame, sirna cubbuudhaan itti makametu dhufee haalaaf amala jiruuf jireenya sabni kun keessa darbee dhufe harkaa bacancarsee balleesse jechaadha. Warra kanatu har'a waan sabni kun hin barre, amala sabni kun hin qabne itti fidanii sobaan cubbuudhaan hanguutameen burjaajessuu jechaadha. Yoo kana ta'u Oromoof gattaa'ee gaaddisa taa'ee marii mari'atee beekaa wallaalaadhaan wal gorsee filmaata gochuun Oromoo biratti waan har'a jalqabame miti. Filmaata miti dubbiin. Filmaata kana warri gaggeessaa jiran namoota akkamiiti warri filmaata kanaaf uf qopheessaa jiran? Warra dhuguma Oromoof nagaa yaade, warra Oromoof dhugaa jireenya yaade, warra hayyuun isaanii isaan akka hoogganu, warra beekaan isaanii akka isaan bulchu, warra dhalataa isaanii itti guddifatee bulchu barbaaduudhaa jarri kun jennee ilaaluun nurra jira. Miti. Warra laguu keenya irra tarkaanfatee, safuu Oromoo irra tarkaanfatee, haadha Oromoof abbaa Oromoo qaanessee, hayyuu fi beekaa Oromoo salphisee, gootaa fi beekaa Oromoo hunda burjaajessee mana hidhaatti guuree, otoo alaa nafiin, otoo keessaa hin nafiin, shira cubbuun xaxameen walitti guuree dachaasee, humna saba kana, qaroo saba kana, hayyoota saba kana, gowwoomsuudhaan biyya sana keessatti guuree gashee mana hidhaa godhe jechaadha biyyuma sana akka jirutti. Kanaaf Oromoon erga safuunsaa jalaa bade, erga laguunsaa jalaa bade, erga saalaa fokkoonsaa jalaa bade, erga xinnaansaa guddaansaa jaarsisaa jaartiinsaa salphate, erga ilmaansaa jalatti dhumanii, erga akka bineensaatti adamansamanii otoo ajjeefamanii, intalli qarree abbaaf haadha biratti saalfii tokko malee laguu tarkaanfatanii otoo waan afaan namaatti ulfaatu otoo raawwataa jiranii eenyu hanfilamu? Ya saba kana namoota unihiine kana hin barbaaddu moo hin barbaaddanii hin jedhamne bar. Qabsoon bara hamma kana, lubbuun bara hamma kana irratti bade, wareegamni bara hamma kana irratti kaffalame, goonni isaan isa du'e nuuf aarsaa laali sobu. Har'aan dhageessu ta'e goota Abdiisaa Agaafaa jaarraa meeqa keessa darbe? Warra qabsoo kana keessatti gaafas warra gaafas qabsoo kana keessatti karaa saaqanii karaa bananii wareegama lubbuu itti kaffalanii darban otoo mootummaan har'a jiru kun dhalatu hin dhalatiin
mootummaan har'a jiru kun hin dhalatin warri qabsoo kana saaqee warri gadaa kanaaf warri diimokiraasii kanaaf warri filmaata dhugaa kanaaf karaa saaqanii mirga saba kanaaf falman ijaa biran qaqqaban isaaniin hin faarsu gootawwan keenya har'a qaroowwan keenya har'a beektoowwan keenya har'a haadha abbaa keenya har'a intala durbaa ilma roggee godaa otoo ajjeesanii otoo salphisanii Oromootti qoosu malee Oromoo jala gaaddisa jala gadi taa'ee hani filannaa barsiise bara dhalli namaa biyyi lafaa lafa bultii iyyuu hin filanne Oromoon gaaddisa isaa jala taa'ee dubbii muree murteessee hayyuu isaaf ta'u qaree itti guddisee dabballee gaammee kuusa raaba gadaa abbaa gadaa godhee manguddoota dabarsanirraa muuxannoo inni jala akka horatu aangoo olaanaa warra yuubaaf kenne akkasitti wal tiksee abbaan gadaa har'a dhufe yoo waa balleesse itti iyyee qabsiise biyyatti dhiyeesse malee Oromoof haaraa ta'e miti. Har'a garuu humni cubbuudhaan guutame murni cubbuudhaan guutamne murni sibiilaan uf abdatu murni waaqarraa galagale safuu fi laguu Oromoo cabsee irra tarkaanfatee qe'ee Oromoo abiddaan gubee itti dhaabee itti geeraree itti sirbu. Kanatu har erga qe'ee kee gubee erga dhalataa kee ajjeese erga qe'ee kee mancaase ansiin godhan maal isa fakkaatudha. Kanaaf an otoo dun baay'isin waan aadaa keenyarraa galagale waan safuu Oromoorraa galagale waan haalaaf amala jiruuf jireenyi Oromoon keessatti uf arge uf jiraachise bara dheeraa keessa jiraatee darbe hin ilaallan kanaan dhufee har'a qaxxaamuraan achii dhuftee nan hin beekamne har'a waanuma nama gaddisiisu tokko an arge mootummaan ufiin jedhee namni uf dura si dhaabe namni nama dura deemu gadaa keessatti qarama namni nama hoogganu gadaa keessa as ba'a gadaa keessa ammoo aadaatu gorsa aadaatu sarreessa aadaatu kana utuba har'a immoo laallu amma waan tokko irratti argeen ture haati warraa muummicha ministeeraa sun orooroo bokkuu abbaa gadaa qabattee hin arge kaleessa kennii waaqaatiin dhiiraan akka dhiiraatti dubartiidhaan akka dubartiitti waaqni gaafa Oromoof abbaa gadaaf bokkuu kenne haadha gadaaf immoo siiqqee kenne siiqqeen mirga kun konstituushinii jalatti tumame ittiin mirgi isaanii eegamu haadha abbaa gadaas bokkuun sun han mirga isaa ittiin eegsisee ittiin Oromootti matu ittiin jaarsa Oromootti matu ittiin jaarsa fuuldura ittiin gadaa jala dhaabbatudha har'a safuun kun hunduu cabee safuun kun hunduu bade walli kun bakka jirutti filmaata filannee hooggana borsi bushu hooggana borsi gaggeessu filatta jechuun qoosaa fakkaata. Namnoonni itti rakkatan beektoonni itti rakkatan har'allee itti rakkata. Ilma Oromooti jedhamee labsamee fi ilmi Oromoo har'a gidiraa argaa abidda argaa keessaaf alaan naqanii namoonni maqaa dhaamanii hin dhaamne hoogganoonni keenya Oromoon fuulduratti boriisaaf abdatu mana hidhaatti nam'anii otoo jiranii filmaatan gaggeessa jechuun uummata kanarratti baacuudha. Baacuummoo miti uummata kana jabina gara biraafillee qopheessuudha. Uummanni kun mirgasaaf akka falmatu mirgasaafillee akka ofirraa deebisuuf akka inni godhu isaan qopheessu. Akkasumatti dhala namaa ajjeeftee qe'ee namaa gubdee hayyuu namaa beekaa namaa jaarsa jaartii namaa balleessitee akkasumatti jireenya qananiin jiraadhan eeguufin isaaniifillee goomadha. Filmaanni bifa kanaan waan milkaa'u natti hin fakkaatu ani kanuman jedha gabaabsee. Ayyaata. Jaallammii hedduu galatoomaa waan qabxii gurguddaa nuuf kaastanii isinis aadaan saba kanaa cabeeraa humni saba kanaa cabee jiraa lubni isaa lubbuun hedduun darbee jiraa jarri tasumayyuu saba kanatti qoosaa akka jiran nuu tuttuqxanii jirtu hedduu ulfaadha. Egaa filannoo kanarraa sabni kun waan abdatu hin jiru yoo ta'e akka sabaatti sabichumti Oromoo jedhamu kunis
lammiileen Oromiyaa keessa jiraatanis waa falachuu qabu. Nagaa, peace, tasgabbii, security saa eeggachuuf sabni kuniif saboonni Oromiyaa keessa jiraatan maal gochuu qabu? Sobnoo deddeebisee idduma kaleessa turretti isaan deebisaa jira. Fakkeenyaaf Dargiin saba kana maal akka go'aa ture ni beekna. Haayile Sillaasee irraa yookaan Milinik isa durii dhiibne sumas yoo Mallasfaa waan gochaa turan ni beekna. Itti darbanii jarri kunis waan isaan godhaa jiran ni beekna. Garuu maaltu akka ta'aa jiru immoo ni beekna. Sabni kun mirga isaa falmachuu hin dhiisu. Kaleessa sin falmataa, har'a sin falmataa, boru sin falmata. Maaliifi saba dhugaa qabudha. Saba dhugaa falmudha. Saba walqixxummaa uummatoota Oromiyaa keessa jiran maraaf, impaayeruma sana keessallee uummatoota jiran maraaf equality, peace, security isa jedhu sana uummata barbaadudha. Kanaaf qabsoosaa hin dhiisu, itti fufa. Abiyyi goyyomsuuf yaalaa jira. Firoonni isaa Mallasfaa waan godhan yaaluuf waan inni hin goone hin jiru. Bakka buutota saba kanaa mana hidhaatti ugguree jira. Uummata mirga isaaf dubbatu, uummata karaa nagaa mirga isaaf falmatu mana hidhaatti ugguranii jiru. Kaan immoo akkuma isin iyyuu dubbattan ajjeesaa, salphisaa, gudeedaa, qabeenya isaa saamsisaa jiru. Kun egaa itti fufuu hin danda'u. Amma immoo soba isaan ijaaraa jiran qoosa amma jaallammiin tuqxe isa isaan itti qoosaa jiran kanaaf sabni kun qophaa'uu qabaa. Maaliifii akkas dhiibamee laguunsaa aadaansaa cabee jiraachuu hin danda'u. Sabni kun saba humna guddaa qabudha. I remember Dr. Baron nuclear bombiitu jira saba kana duubaa dhugaa guddaa qabaa jedhee gaafa inni dubbatu dhaggeeffadheen jira. Sabni dhugaa qabu immoo otuma ajjeefamuu falmata mirga isaaf. Otuma hidhamuu falmata. Otuma dhiibamuu falmata. Falmiin kunoo hin dhaabatu. Jarri kunoo soba guddaaf deemaa jiru. Sabni kun akkamitti qophaa'uu qaba? Lammiileen Oromiyaa keessa jiran illee realistically Oromiyaaf falmuu qabu. Biyyittii sana keessa jiraatu, lafa Oromiyaa jedhamtee maqaan ishee moggaafame keessa jiraatu, namni isaan dhiibu hin jiru. Lafa Waaqayyo isaan uumerraa biyyi kan isaaniiti. Garuu hattoonni isaan dogoggorsanii akka saree warri ergaman diinaaf sobduuf warri akka saree ergaman maal gochuu qabu? Dr. Baaromee sirraan eegalammas. Hayyee ilaa ani beektaa waan Maandeellaan jedhe tokko yaadadha yeroon qabsoo saba Oromoo kana ilaalu beektaa akka aadaasaa, boonaasaa, safuuf saalfiisaa, garraamummaasaa, ofii agabuulee nama nyaachisuusaa, gara balleessasaa kan hunda yeroo ilaalu waan Maandeellaan jedhe tokko yaadadha. Maal jedhe? Ani adiidhaa fi adiin akka of tuuluuf hin qabsoofne, gurraacha akka of tuuluuf hin qabsoofne. Garuu jedhe dhalli namaa akka wal qixxaatee buluuf hin qabsaa'e jedhe. Dhalli namaa wal qixxaatee mirgi isaa eegamee sabi kun iddoo isaatti maalsaa, aadaansaa, seenaansaa, afaansaa kabajamee wal qixxaatee akka jiraatuuf hin qabsaa'e. Yoo kun garuu jedhe kun egaa mana murtii apartaayidii sanatti dhiyaateeti. Yoo kun garuu yakka jettan jedhe ani du'aaf qophiidha jedhe. I am ready to die jedhe. Nus bareechinee moona diina kana. Hin moona yaa Oromoo. Shakkiin tokko hin jiru. Ani shakkii tokko hin qabu. Akkaataa qabsoon kun itti dhufe eessaa akka jalqabe, maalirra akka inni darbe, gufuu akkamii akka turre, rakkoo meeqa akka darbine akka jiru hin moona bareechinee moona. Kan ammoo akkitti moonu maa inni ragaan kun isiniin jedhu.
nuti dhugaa qabna warri kaan nuclear weaponii addunyaa kanarratti qabu nuyi garuu nuclearii caaluu qabna kanaaf moo namaan dhugaadha inni dhugaan sun erga kam ta'e gara keenya ta'e immoo jarri kun immoo maal jedhu saayinsii isa isaan sira wallaalan sanatti galagashinan nuti immoo akka kanatti moona kan keenya sana hin qabanna saayinsii isa sila siniin jedhe sana hin irraanfatina dura dhukkuba sana lafa ka'aniitu ergasiiti qoricha kennu wallaansa kennu malee galagashoota ta'uu hin danda'u qoricha kennite waan gaan kenniteef hin beektu tanan kanaaf nummoo isa isaan wallaalan kana itti galagashinaa jechaadha sitti maal jechuu kooti jarri kuni who are they eenyudha warri nu lolaa jiru maali morakkoon isaanii maal qabatanii deemu yeroo ammaa kanatti jennu waa shanan tokkoon kaasa isaaniif tokko mootummaan kun yeroo har'aa kana dinagdeedhaan bososee kufee amma dinagdee irra jirullee kaffaluun danda'uuti yeroo naa kennaa naa dheeressaa naa tasgabbeessaa rakkoon biyya keessaa fi ollaadhaan natti ka'ee jiraati kaffaluun danda'u naa tasgabbeessaa jedhee yeroo dhiyoo keessatti loltoota irra horiidhaan macheesse nutti bobbaasii illee kaffaluu dadhabuu irra ga'eera tokko kun lammaffaa mootummaan har'a maqaa hin taane maqaa filannoo jedhee maqaa dhabamsiisaa maqaa roorroo maqaa gabrummaan deemaa jiru kun PP Prosperity Party jedhanii kan Oromoo PP Oromiyaa PP Amaaraa jedhanii jiranii fi warra Izeemaa jedhanii warra diina Oromoo aadaa Oromoo hin feene Oromoo akka kitifoo gargar cicciruu barbaadan warri kuni hundee sabaan qaballachaayyuu hundee basic wanta fundamental ta'e irra dhaabbatan irra ejjetan hin qaban jarri kuni tuqaa guddaa waan nuyi beekuu qabnu jiratti kan diagnoosii isaanii jechaadha sadaffaa karaa dippiloomaasii dadhabanii kufanii jiru Awurooppaan duddatti galagalfatee jira Ameerikaan duddatti galagalfatee jira biyyoonni ollaallee duddatti galagalfatanii jiru keessaa immoo internal diplomaasiin illee rakkoo guddaa qaba Oromoo wajjin nagaan qabu sabaaf sablammii wajjin nagaan qabu ollaasaa Sudaanii wajjin nagaan qabu daangaan isaa amma kiiloomeetirii 50 karaa kaabaa irraa citee galee jira durii akkam jedhanii qaraartuu zarraaf jedhanii nurratti iyyuu durii biyyi keenya tuqamti Itoophiyaa ganaanaa waa jagnaa waa jedhe yeroo sana Oromootu lola warra of ollaan har'a Oromoon of baree jira baay'inaan hindi de sodaatanii daangaa 50 Sudaan irraa fudhattee teessullee xistin baajechuu dhiisanii Oromootti galagalanii Tigreetti galagalanii saba Tigree fixaa jiru. Saba Walaayittaa fixaa jiru. Saba Sidaamaa fixaa jiru. Saba Agawuu fixaa jiru. Saba Qimaantii fixaa jiru. Kanaaf dippiloomaasiin isaanii rakkaseeraa jechaadha. Kuni fundamental sadan kun diagnosis. Mallattoon jara kanaa immoo maa inni diagnosii kanaaf kan argisiisu? Maal argisiisu? Mallattoon suni waa lama qabu tokko soba gaafa isaan dhugaa dubbatan addunyaa kana irratti namni odeeffannoo addunyaa ta'a malee wanta sobaan beekanii waan namni jibbee jira TV isaanii kana iyyuu maal godhu isaan sobaa jedha yoo bantan immoo dhugaan bitaan nagaa mirgaan nagaa oliin nagaa gara miidiyaa 53 kan ta'u soba malee dhugaama tokko keessan argita. Ani nan qaana akka namaattan yeroo mootummaa yeroo siyaasa jedhan tokko the science of governance jedhu. Kun garuu saayinsii bulchiinsaa utuu hin taane saayinsii maafiyaa, saayinsii shiftaa, saayinsii sobaan guutamee deemu akkamitti nama bushuu danda'a? Nama tokko hin ajjeefne jecha namni hidhamaa du'aa. Namni tokko hin hidhamne wanjara keemsota hidhatecha nama yakkamne nama manni murtiitti murteessee ati ba'uun dandeessa jedhe keessaa baasan. Nama har'a dhaaba adda bilisummaa Oromoo guyyaa tokko iyyuu diinaaf umurii isaa keessatti dhaabni adda bilisummaa Oromoo diinaaf jilbeenfatee hin beeku gabroomee hin beeku. Tigreef immoo warra TPLF kanaaf immoo guyyaa tokko iyyuu nagaa
lola ture walii quunnamtiinsa. Har'a garuu yeroonni warri kaleessa gabrummaan uumaman isaaniyyuu amanan har'a gabrummaan haftanyaa jiran addi bilisummaa Oromoo ergamtuu Tigireet yeroo jedhan kun qaanii guddaadha. Inni lammaffaan immoo mallattoonsa Oromummaa balleessuu. Oromummaa balleessuu kana namtichi muummicha ministeeraa Koloneel Abiy Ahmed jedhamu Bahir Dar deemee gaafa dhummaa Oromummaaf sabboonummaatu Oromoo xiqqeesse saba guddaa kanaa jedhe. Har'a immoo Oromoo keessa deemanii akka amma obbo Lammiin jedhan kana waan aadaa Oromoo ala ta'e waan safuu saaffii Oromoo ala ta'e waan balleessu haadha manaasaa dhaqee bokkuu badhaasisiisa. Haadha manaasaa dhaqee gaachana kennisiisa. Kunillee arraba caalu tuffii caalu. Yookaan dhiirri hin jiru dhumattaniittuu nuun jechuu isaati. Dubartiidhaaf kan kennamu haadha siqqee jedhanii nagaa akka isheen buustu. Akka isheen abbaa gadaadha araara nagaa gargaartuu taate nagaadhaaf lola dhaabsisiistu godhama malee gaachana itti hidhachiisanii dubartii abbaa bokkusa abbaa gadaaf kennan kana fuudhanii haadha siqqee jedhanitti kennuu kan qaban waan biraa kennuufi kan qaban bokkuu kanatti kennuu kun mallattoo diinummaa guddaa namicha kana argisiisa. Okay. Diagnosis isaanii barre mallattoo isaanii barre sobaa fi Oromummaa balleessuudha. Dinagdee hundee sabaan qabanii dippiloomaasiin dadhabaadha jenne nummoo maal gochuu qabna gaama. That is a problem. Treatment maal kennuu danda'u qabna. Waa afur kennuu danda'u qabna. Gabaaf seeni makka yeroo fudhanne Jaalammii jala. Tokko saba keenya kana karaa miidiyaa dammaqsuu, kakaasuu, barsiisuu, ijaaru. Kanammoo kan goonuu fi yeroo har'aa kun warri hundee hin qabne PP fi Izemaan PPni Oromoo jedhanii afaan Oromoo dubbatanii hundee san lafa keessa galfachuu barbaadu. Izemaani gubbaarra teessee utuu waan tokko hin galin nama 5,000 qixxeeffadhee Oromiyaa keessattuu jette. Waan Oromoon ta'e gandi Oromoo eessa akka jirullee kan hin beekne. Guyyaa tokko ganda Oromoo keessa deemee kan hin beekne. Aadaa Oromoo kan hin beekneeti. Gubbaan taa'ee inni kun immoo keessa galee irraa jalaan giddu galeessaan immoo NGO adda addaa nurratti hidhanii lama ta'anii immoo afaan faajjii guddaa karaa miidiyaa karaa gargaarsaa jedhanii nurratti oofaa jiru. Kuni triple movie isaanii kana system of colonized government sadii leerii sadan sana upper layer, middle layer, and lower concentration camp sana saba Oromootti gashaa jiru har'a hundee sana. Kana kan ittiin cabsuu dandeenyu barsiisaan itti ijaaruudhaan kakaasuudhaan didi jenne taaksii isaanii kaffaluullee didi jenne mala isaanii kana bari walgahii isheen naqin jenne NGO ishee gargaarta jettullee akka naannoo Tigraay godhe gabba irraa fudhachuu didu godhe kana goonee hundee isaanii balleessuudha karaa miidiyaa irratti hojjechuudha. Inni lammaffaa immoo dhaabi siyaasaa saba keenya qeerroo keenya karaa argisiisu gaayid gochuu moo dippiloomaasii kana irratti moo jabaatanii hojjechuu sabni kun immoo gargaaree waan sabni hojjetu jira akka moor ba'ee irratti ka'ee ta'uudhaaf vigilant akka inni ta'e eeggatu saba kana kakaasu. Inni sadaffaan hayyoota keenya kana ijaaranii karaa adda addaa bobbaasu akka isaan gorsa kennan akka isaan fira horaniif akka isaan humneessan kana kanatti hayyoota keenya bobbaasu. Inni dhumaan woboo waraana keenya bilisummaa Oromoo jabeessuun filannoo tokkollee kan hin qabne yeroo hundumaan jedhanii kuni filannoo utuu hin taane dirqama Oromoo hundaa ta'e as ba'uu qaba. Kana irratti immoo bifa ragaa guddaadhaan waliin haasa'uudhaan akka sabni Oromoo waan kana irratti hirmaatu goone waraana bilisummaa Oromoo keenya kana tuqaalee arfan kana akka baarottanii yoo irratti hojjenne hojii mana kana diagnoosii ishee barree dhukkuba qoricha kana kennu irratti yoo irratti hojjenne dhugaan siniin jedha waa tokko shakkii tokko malee moona galatooma akkanuman jedha Dr. Orkina.
Dr. Baaroo hedduu galatoomi. Waan ati kaastu qabxii gurguddaadha. Duraan dursitee abdii'uma sabni kun mootummaa kanarraa akka hin qabaanne kan argisiisu qabxii gurguddaa sadii lafa nuu keesse. Tokkoffaa mootummaan kun hidhaatiin xaxame waan jiruuf keessaayyuu bahuu hin danda'u. Waraana saba keenya irrattis bobbaasee ilmaan Oromoo abbootii qabeenyaa maanguddoo salphisaa jiran kanayyuu kan ittiin qallabdu hin qabdu kan jedhu nuu kaafte. Kuni dhugaadhumadha. Karaa hedduu argaa jirra. Caabdee jirti jarri. Achuma Finfinnee keessa teessee afaanuma ishee dubbata malee practically keessa ishee gaafa ilaallu jarri already kuftee jirti. Sadaffaa filannoo kanarratti dhiyaachuuf warri qophaa'ani PP haa ta'uu, ABN haa ta'uu, Izeemaa haa ta'anii waa tokko connectionii saba kana wajjiniin otoo hin qabaatiin waan sobaa namoota 500 bakka buutota Oromiyaa keessatti qopheeffanneera jedhanii afaan faajjii adda addaa akka isaan soba saba kana keessatti facaasaa jiran argisiistee jirta. Kunis dhugumadha. Inni sadaffaa karaa dippiloomaasii intarnaalii kuftee jirti. Achumaayyuu akka isaan wal nyaachaa jiran qabxii hedduu nuu kaastee intarnaashinaali akka isaan kufanii jiran olloonni akkatti ka'anii daangaa cabsanii karaa Sudaan lafa impaayera sanaa kutatanii fudhatanii garuu mootummaan Abiy ignoorii godhee Oromoo irratti xiyyeeffatee Oromoo miidhuuf akka qophii godhachaa jiru nu argisiiste. Karaa biraa immoo maal gochuu akka qabnullee nuu kaasteetta. Innis maalidha? Tokko miidiyaatiin sabni keenya akka dhugaa hubatu itti fufnee jabinaan barsiisu akka qabnu nuu kaaste. Inni kaan immoo dhaabni siyaasaa Oromoo bakka bu'u akka ciminaan karaa dippiloomaasii saba kana ija banee sabni kun waan realistic ta'e irratti fookasii godhee akka jabaatee qindoominaan jabaatu nuu tuqxee jirta. Inni sadaffaa hayyoonni keenyis karaa hin taane karaa kaleessarree irratti kufne karaa naman baasne irratti yeroo fixuu otoo hin taane karaa realistic ta'e saba kanaaf furmaata fida kan jedhamu irratti akka xiyyeeffatee hojjetu gorsa nuu kennitee jirta. Umarratti wooboon akka saba kanaaf barbaachisu. Sabni security isaa insured hin taane, guaranteed hin taane, abbaa fe'e itti seenee ajjeesaa, gudeedaa, saamaa. Kanaaf sabni kuni waraana qabeenya isaa, saba isaa, lafa isaa tiksu isa barbaachisaa kan jedhu nuu kaastee jirta. Kuni dhugaa umadhaa. Hedduu galatoomii Dr. Baaroo. Itti fufeetaniin jaallammiis gaaffima wal fakkaatuun si gaafadhaa jaallammii. Oromoon filannoo kanarraa abdii akka hin qabne atis Dr. Baaroonis nuu kaaftanii jirtu. Abdii hin qabu taanaan sabni kun maal gochuu qaba? Oromoo qofayyuu otoo hin taane lammiileen Oromiyaa keessa jiraatan nagaan tasgabbiidhaan jireenya isaanii akka jiraatan lammummaan isaa saba biraa haa ta'u garuu kan inni jiraatu Oromiyaa keessa. Oromiyaan hansaas ta'uu ni dandeessi. Hansaatis ijoolleen isaa achitti guddatu. Mana barumsaa isaan dhaqan Oromiyaa keessa. Hospitaala isaan deeman Oromiyaa keessa. Bishaan isaan dhugan Oromiyaa keessa. Oromiyaan yoo miidhamte lammiileen Oromiyaa marri hin miidhamu. Kanaaf lafa isaan waa irratti isaan uume tikfachuuf mirga guutuu qabu. Biyyi isaanuma isaaniiti. Hanuun hunda keenyaati jechuudha. Faranjiin tokko asii deeme Oromiyaa keessa jiraateera taanaan Oromiyaan kan isaati. Nuti Oromiyaa keessa dhufnee biyya Ameerikaa keessa akkuma biyya keenyaatti jiraanna. Asiis yoo deeman akkasuma. Sabni biraas yoo deema akkasuma. Sabni Oromoo keessummaa simatee sila Dr. Baaroon kaasee jira.
keessummaa isaa caalsifatee nama kabajee saba jiraatu. Ani na yaadadha ijoollummaa kootti keessummaan gaafa qe'ee keenya dhufu siree keenya gadhiifnee lafa ciifna keessummaan sireerra ciisa nuti lafa ciifna. Kana kaalchariin Oromoo kana hunda ilaalanii jarrimmoo lafa nurraa fudhachaa saba kanarraa fudhachaa saba kana dhiibaa jiru. Egaa gaaffichumatti deebi'a. Jaallamni maal gochuu qaba lammiileen Oromiyaa? Sabni Oromoo maal gochuu qaba? Filannoo kana jarri itti baacuu itti qoosaa jiru jettee jirta sila. Maali furmaanni jaallamni? Kunooti hayyee fayyaa ta'a. Ilaa yeroo hundammuu waan keenyatti hundee keenyatti deebinee waan gadaa keenyatti deebinu waan gadaan hin tolshin hin jiru. Falli gadaan kaleessa rakkoon dhala namaaf dhalate rakkoon nalaaf bal'oon dhala namaaf dhalate hundumtu Oromoo biras jira. Oromoon sanaaf fala barbaaddate falaan ittiin jiraata as ga'eera. Lammiilee gara biraa Oromiyaa keessa jiran kana har warra sibiilaan nurratti dhufee Oromiyaa weerareen alatti warra qawweedhaan humnaan dhufanii nu gabroomsanii alatti lammiileen Oromiyaa keessa jiran turan hundi warra jaalalaa fi fedhii Oromootiin Oromootti makamedha. Maal jechuuf seera qabna. Bifa adda addaatiin dhalli namaa uumama biyya ala namaa kana hin jiraanne waan himanni waan adda addaatu jira akkatti dhufnee isaanitti makamne. Achittis kanumatu hojjetamaa ture. Sababa adda addaatiin warri Oromootti dhufanii makaman sitizinii Oromiyaa ta'an Oromoorraa fedhaaf jaalalaan moggaasaan guddifachaadhaan itti dabaluudhaan saba kana ufitti ammate jaalalaan fudhateetu malee silaa akkuma seera nafxanyaa falmaa jiraanne akkuma diddaa irratti agarsiisaa sabni Oromoo bara 200 hamma 150 kana ufirraa falmaa lubbuu ilmaansaa itti wareegaa hin ta'u kun lafa abbaa kee miti humnaan dhuftanii nutti dabartanii qawweedhaan nurraa fudhattanii biyya keenya hin ta'u jedhee falmaa jiraate kana warra kaanittis akkasuma falmina ture. Miti garuu kaleessa jaalalaa fi walii galteedhaan eebbaan isa fuudha dhabe fuusistee isa qabeenya dhabe qabeenya itti hortee dallaatti ijaartee horii itti laattee uummata ufitti dabalte. Uummata beekumsa isaa yookaan qabatee dhufee beekumsa koo kanan qabaa isin keessatti hojjedha jedheef beekumsa sanaaf waliin jiraachuuf hayyamtee fi ija hayyam nama duukaa jiraatte kana seeratu kaleessa ittiin gashe. Gadaa waa arfan tokko waa barsiisa. Arfan kana keessa ala ta'ee namni jiraatu dhalumti namaayyuu. Afaan barsiifata, aadaaf seera barsiifata, seenaa barsiisa, mirga barsiisa. Gadaan. Jireenya dhala namaa kana gidduudhaan baatu. Afaan kee ittiin dubbattee, afaan kee ittiin guddistee, afaan kee ittiin barsiiste. Maalittiin barsiiste? Afaan kee ittiin hoodaaf, seeraaf, seeda safuu kee barsiiftee qaroomina ilmaan namaa qabuu fi ulfinaaf jabina dhala namaaf kennamu, ulfina dhala namaaf kennamu barsiistee afaan keetiin guddiste. Aadaan kee immoo gochaa hamaaf tolaaf badaa addaan baaftee ulfinaaf kabaja dhala namaaf ta'u addaan baaftee barsiifta. Seenaanoo kaleessaan eenyu akka taate, maammaalee akka taate, akka warra har'a abbaa waammatee akaakayyuun dabalanne miti. Dhalli namaa gosni isaa, sanyiin isaa, balballi isaa biyya tokko qofaa ta'uu hin danda'u. Waan irraa dhalate qaba. Abbaan kee eenyu Itoophiyaa, haati kee eenyu Itoophiyaa, sanyiin kee maal Itoophiyaa, gosni kee maal Itoophiyaa. Akkanatti dhalanne dhalli namaa balbala qaba, abbaa qaba, haadha qaba, hidda qaba, akkatti dhufee as ga'e qaba. Kanaaf garuu seera kanaan humnu bushu inni dhumaa maalidhaa? Mirga. Seenaasaa, aadaasaa baratee, afaansaa baratee, laguusaa baratee, safuusaa baratee, hunda kana erga baratee as jiratee mirga sammuu barsiisa. Mirga abbaa biyyummaa
mirga jechuun waan salphaa miti. Waan gararraadhaa tarreessee barsiise kana keessa buluuf ittiin jiraachuuf mirga isaa akka inni itti falmatu mirga isaa immoo barsiise. Mirgi kun maal? Oromiyaa eeguuf, qe'ee eeguuf, biyya eeguuf, dinagdee eeguuf, diinarraa eeguuf hin barsiisaa jechaadha. Inni kana barate mirga qaba, mirga isaa kanaaf bahee falmata. Maaliif an jedhe kana? Sabni Oromoo erga aadaa gadaa jalatti kana qaba ta'e waa malee kuusa raaba gadaa jedheen ijaarre bara. Raabni ittisa gadaati. Raabni ittisa Oromiyaati. Raabni dargaggeessa gahee foollee gahee nama guddatee humna guutuu alfii ta'ee biyya isaarraa hamaaf tolaa baree irraa ittisee bor aangoo qabatee biyya bushuudha. Har'a wanti ta'aa jiru kanadha. Ilmaan Oromoo mana barumsaati yuunivarsiitii ishee dhiistee ilmaan Oromoo qe'ee abbaasaa qonnaasaa dhiisee inni mirga koo hin kennu saba koo hin kennu jedhee lubbuusaa dabarsuuf daggalatti seene waan gadaan kaleessa barsiiseef nyaapha akka loltuuf akka immoo daban oolle gaafa loltu gaafa lola bobbaasu ijoollummaadhaan harka qullaadhaan jalqabe gadaan gaafa harka qullaa bobbaase maal nama ajjeesuun hin hayyamneef warra kuusaaf namatti bu'uu jaarsa qe'ee jaartii qe'ee loon ariisaaf deemu dorrobaa ameessa dhaltiitti fiigdu akkan boojine akkan tuqne wan dhiisi mana gubuu dhiisi cubbuudhaan nan jedhu kana kalees kana saalfatee kana faa baree guddata. Kanaaf lammii ormaa lammii Oromiyaa keessa jiraatu akka Oromootti eegee tiksee haa ta'u immoo mirgi biyyi kun dhabe mirgi sabni kun dhube sabni kun hani itti rakkate mirga sabni kun dhube dhala namummaa sabni kun haalame qe'eef qabeenya dhalli namaa kun saamame wajjin falmuu qaba lammiin Oromiyaa keessa jiraatu hundumtuu. Raamni Oromoollee foolleen Oromoollee goonni Oromoollee inni qe'ee jiruuf inni daggala jirullee saba kan akkan tuqneef saba kana irratti falmuu qaba sabni kun isa bira dhaabatu jechaadha. Kanaaf wanti ta'uu qabu seerri taa'eera. Seerri taa'ee maali? Akkuma Doktor Baaroon jedhe barnootaan gaazexaadhaan yookaan immoo raadiyoodhaan yookaan immoo televezyiidhaan yookaan immoo waan adda addaatiin barnoonni sun kaleessa seera keenya keessa jira. Gurbaa mirga kee tuqame biyya kee bade qe'ee kee tuqame haadha keetu salphate abbaa keetu salphate qe'ee keetu han bor irratti dhashitu han bor irratti fuutu han bor irratti jiraattutu si jalaa baduuf deema dhaqi falmi eebbise. Kun inni falmu kun dhaqee biyyasaaf falme jaarsi qe'ee jiru immoo dhugaa bade kana cubbuudhaan ka'anii waan cubbuu waan aadaa keenyarra ejjetu kana gochuu dhiisanii seeraaf tartiiba gadaatiin warri abbootii gadaa warri abbootii amantee warri jaarsi biyyaa warri jiran kun seera jallateef seera dabe kana warri biyya bushu kun akka baran dhiibbatti gochuu qabu. Waan dabe kana waan jallate kana jallattaniitu jallurra jirtu kun cubbuudha cubbuufitti dabansaa jirtu saba kana keessa baatanii saba kana keessa jiraattanii saba harkaa nyaattanii dhugdanii saba kana balleessuun cubbuu waaqaatti daangaa waaqaa darbuudha. Kanarraa akka of eegan jedhanii manguddoon biyyaa jaarsi biyyaa qe'een biyyaa kana irra ofirraa tiksu gorsuu qabaa ofirraa itti muqaba dhugaa. Gorsi anaaf ta'e otoo hin taane dhugaa kana jajjabeessiteetta dhugaa kana maqsiteetta. Abbaan gadaa tokko dura humna balleessu maal godhan? Itti iyyan. Maaliif itti iyyan? Buqqisiisuuf itti iyyan. Lichoo dullatti warri jedhan hayyuun gadaa warri yuubni warri turan humu abbaan gadaa tokko seera malee kunoo akka har'a kunoo otoo bokkuun haadha siiqqee harkaa gatanii an seera isheettiin baratte an seera isheettiin falmatte harkaan gatanii bokkuu kennan. Gaachana dhiirraqeettiin lole jiidha isheen qabatteettiin deemtee araara buustu harkaa gatanii hummu gaachanaaf eeboo badhaasan kun cubbuu darbuudha. Cubbuudhaan gaatti darbeera. Kanaaf dhugaa kanarratti maqte aangoon kun siif malu aangoon kun siif hin ta'u saba kanarra dhaabadhu. Saba kanarraa deebisi humna kana irraa kaasi jedhee gorsuu qaban. Kanaachuu goonni keenya immoo warri har'a dirree dhaabatanii falmaa jiran immoo goonni keenya nutu siniif jiraanni jedhame kun immoo jajjabaachuu qaba. Dhugaarra warra kaan otoo hin tuqin lammii Oromiyaa keessa jiraatu otoo hin tuqin qe'ee namaa otoo hin balleessin garuu diina qe'ee abbaa kee balleessu qe'ee abbaa kee balleesse diina sitti tarkaanfate dhaguu kee cabsee dhufee sitti darbe
ofirratti falmuun waan seera keessa, waan gadaa keessa, waan aadaa keenya keessa jirudha. Waaqayyo akkasumatti nu ijaaree dhaqaa badaa hidhee lafa nuun keenya. Waan ittiin falmannuuf, waan ittiin jiraannuuf, waan ittiin ofirraa faccifnu afaan nuu kenne, aadaa nuu kenne, safuu nuu kenne, hooda nuu kenne. Keessa keenyatti immoo warri horre immoo warra kana nuu falman immoo gootota ilmaan Oromoo har'a tarreerra dhaabatanii jiran. Hayyuu har'a unuuf jedhamanii gidiraa arganii mana hidhaa keessa jiran. Falmaa hunda kana qopheessee gadaan kaa'eera kaleessa barsiiseera. Kanatti deebi'anii akkanaan furmaatni barbaadamuu hin danda'an jedha karaa koo kanuman jedha fayyaa ta'a. Jaallammii hedduu galatoomaa. I think yeroo keessan fudhachuu hin barbaadu baay'ee garuu wanti xiqqaa tokko akkasinnaa dabaltan hin barbaada. Innis jarri kun daangaa darbaa jiru. Aadaa saba kanaa irratti qoosaa jiru. Saba kana goyyomsaa jiru kan jedhu kaastanii jirtu. Garuu akka seenaa irraa arginutti sabni kun kan cunqurfamaa ture. Soobdoota saba kana fakkaatanii, afaan saba kanaa uffatanii, bofa ta'anii itoo jiranii qurxummii fakkaatanii, bineensa waraabessa ta'anii itoo jiranii gogaa hoolaa uffatanii, sabichuma fakkaatanii, warra diinaaf daangaa ta'anii hojjetantu jira. Ammas similar strategy. Mootummaan Abiyyi strateejiima wal fakkaataa ijaarrachuuf yaalii gochaa jiru. Garuu ammasin jarreen Oromoo fakkaatanii, Oromoo keessa sussuuqamanii, Oromoo ganan, Oromoo dhiichisan, Oromoo saamsisan kuni balaa isaanirra uf kana. Soba isaanii kana sabni kun baratee jira. Balaa kana akkamittiin akka hubatan ittimtu ergaa maal kennituufi balaan guddaa isaanirra ga'uu mala. Maaliifi sabni kun tokko saba guddaa. Guddinni isaa sabni kun nuclear boombii tokko caala empire sana keessatti. Sabni kun otoo har'a gadi yaa'ee Finfinneetti marsee tokko tokko isaanii ajjeesuu miti harka isaanii qabee gototee gadi baasuu ni danda'a sabni kun. Lama, dhugaa guddaatu duuba isaa jira. Akkuma Dr. Baaroon jedhee nuclear boombii guddaa jira saba kan dhugaa. Baay'inni isaas immoo nuclear boombii isa biraadha. Kun otoo jiru saba kan ammas soobama wal fakkaatuuf qophaa'aa jiru. Kanaaf balaan guddaa isaan eeggata. Warra saba kana keessa sussuuqamanii, saba kana ganu, saba kana saamsisu, saba kana goyyumsuuf qophii godhaniif ergaa maal qabdu gaggabaabsaatii Dr. Baaroo sirraan jalqabammas. Ayyee ani nan gabaabsa wanti guddaan Oromoon bara kana keessatti jaarraa 21ffaa kana irratti waggaa 150 duguuginsa sanyii irra ga'aa jiru, balaa irra ga'aa jiru, saba kanarra irra ga'aa jiru, ijaaf gurra cufatee diinaa wajjin dhaabbatu. Ani kun cubbuu guddaadha. Yakkas yakka guddaadha. Fakkeenyaaf hiriira madheen gadda ba'ame keessatti yoo argitan Oromoon nama rabsuu hin barbaadu. Nuti gaaffii qabna, haqa qabna, haqa keenya gaafanne nama rabsine miti. Shirrachi keessatti godhame warrumti Izemaafa, warrumti Abiniinfa nama isaanii hiriira sana keessa naqanii warra afaan Oromoo dubbatu, warra aadaa Oromoo keessatti guddate, warra aannanii fi dhadhaa nyaatee guddate, aannan dhugee guddate, Oromoo gidduu tarka hundaa guddate kana keessa naqanii saba Oromoo arrabsiisanii maqaa Oromoo ittiin xureessuuf kunoo saba jibba jedhanii. Oromoon nama jibbinee hin beeknu uumaa keenya keessatti. Waan amma obbo Lammiin jedhan isa perfect waan dhugaadha waan haqaati sun. Lammaffaa mootummaan isaanii Shimallis irratti mootummaan isaanii kana Habashaa kana hubantanii dhaggeeffatan Shimallis kana godhe. Mee Shimallis maal godhe isa jibbu mee Rabbiif jedhaati. Abiyyi mee maal godhe isa jibbu. Aangoo kenneef, lafa kenneef, waraana kenneef. Akka isaan barbaadan waa'ee Oromummaa gachisiisanii dhaloota Oromoo waggaa 10 gaditti irratti bobba'anii isa kan akka fixan isa Saa'olii kana fixanii maqaa Itoophiyaan cuubanii akka baasan godheef irratti akka barbaadan garmaamaa jiru.
Maaliif komatume? Jedhanii isaan immoo karaa biraa Shimallisiin galgala garuu ta'anii maal jedhu isaan? Ilaa ani isiniif hin hojjedha isin naarrabsaa yookaan anichi Oromooni natti galagalaati. Akkas jedhanii galgala mari'atu. Sadaffaa isaan yeroo hundumaa bara Minilikee jalqabanii akka abbootii keenya irraa banne akka seeraa irratti barreetti akka qabsoo kana keessatti barreetti quba tokko nuu kennanii guyyaa 5 booddee 7 tokko booddee harkas miillas nurraa fudhatu. Maal jechuu kooti kun? Yeroo har'aa kana Oromoodhaaf lafa sii arde bishaan sii banne mana barumsaa sii banne jecha afaansaa aadaansaa seenaansaa akka inni badu hundeensaa akka inni badu gochaa jiru. Gaaffiinsaa tokkollee waan deebi'ee hin jiru. Wanti saba kana ilaalu waan Oromoo fakkaatu akka inni badu godhamaa jira. Diina orma biyya ormaa dhiisanii har'allee nutti galagalanii jiru. Kanaaf warri saba kana keessa sussuuqamee jiru. Warri kana hunda dhugaa kana wallaalee jiru. Yookaan seenaatu isaan gaafata. Yookaan nutu seeraan isaan gaafata. Akka President Bush jedhe gaafa Ameerikaa dhugamu. Whether we are bringing them to the justice where or we brought justice to them jedhe. Yookaan haqa yookaan isaan hin qabne haqatti finnaa yookaan immoo haqatti finnaa jedhe. Kana lamaan keessaan ba'an. Dhimma Oromoo kana yoo namni loluu Waaqayyo sin dhiisuuf hin deemu. Saba qulqulluu saba garaansaa dhugaa ta'e kana. Lammaffaa immoo mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa jabeessuu isarratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliifin kana jedha waan amma bolammiin jiran na yaadachiisanii waa'ee seenaa Oromoo, aadaa Oromoo, gadaa Oromoo kana yeroo biraa irratti mata duree fudhannee haasofna. Amma wanti sun gaarii ta'eetu haala amma sirni Habashaa sirni nafxanyaa balleesse dhaloota keenya kana. Kuni aadaanii gadaan gaariidha waan gaggaarii fudhanneetu sakaan immoo dhiifne jedhan. No, gadaa keessaa sakamtu gaarii miti jedhanii barsiisa irra ta'anii kana karaa gam godhamuu danda'ama. Carraa guddaan karaa mootummaa ce'umsaa biyyoolessa Oromiyaa kuni carraa guddaadha. Maaliif Oromoodhaaf lammii Oromiyaa keessa jiraataniif godha. Kanaaf gabaabaatti waan kana hajabeeffannu karaa barumsaa mootummaa biyyoolessa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa kana moor aadaa kana seenaa kana ittiin barsiisu. Warra lulluuqqatee jiru kana immoo yookaan waaqatu isaan qaba yookaan nuti haqa itti fida yookaan isaaniin haqa itti finnaan jedha. Kanuma galatoomii Dr. Warqina. Hedduu galatoomii Dr. Baaroo qabxii gurguddaa hedduu barbaachisaa kaastee isa keessatti mootummaa ce'umsaa illee akka ijaarrachuu qabnu isarratti Oromoon lammiileen Oromiyaa qooda akka qabaachuu qabu haqa akka barsiisuu qabnu nuu kaastee jirta. Mee dafeetaniinuma jaallammiitti darbaa. Jaallammi maal sitti fakkaata? Balaa jarreen Oromoo keessa sussuuqamanii sobanii saba kana akkuma durii trendii mallasfaa ijaarratan sanaan deeman kana balaa isaan irra ga'u fudhachuu ni danda'u? Ergaa maal qabdaafi? Sabni kun saba guddaadha. Ugaasaaf falmataa, haqasaaf falmataa. Nature jechuun uumaan otoo ati na kabaltuu dhaabadhee sin ilaalu, otoo ati na saamtuu dhaabadhee sin ilaalu, otoo ati na goyyomsituu dhaabadhee sin ilaalu. That's a natural principle. Kanaaf sabni Oromoos diina isaa hubatee jira. Eenyu akka isa saamu, eenyu akka isa ajjeesu baratee jira. Still jarri kun irraa hin deebine. Similar strategy isuma kaleessatti fayyadamanii itti dhufaa jiru. Kanaaf warri sobdoota wajjin collaborate godhan lammiileen Oromoo haa ta'anii saba biraa haa ta'anii Oromiyaa kee jiraatu taana lammiilee Oromooti. Jarreen kanaaf ergaa maal qabda? Gabaabaatti jaallammi. Hedduu galatoom. Haa ta'u fayyaa ta'e. Kunooti ani gadaadhuma keessa marmaaraan waan achi ta'eeraa kanaan dura isuma jedhu tokkotu mataatti na dhufa ummati gaaffii kee fiddu. Oromoon raagaan hin hooddata. Raaga guddaa tokko nama Areeroo Bosoroo jedhamutu jira raaga guddaa tokkotu. Nyaapumaarra dhufe kanatu hin dhufaa jedhee halaalatti argeetu ufee gadhaa akkas akkasiidha. Oodiddan immoo malan isinii malaa garatti kootti jennaan.
jaarsi kun jaanjayeetu irraa ta'e malee maalimaatti beekaa indiddanii karaa indiddanii hin gabbartu ka'e maal gabbartu nan raada dhibba bara maal jaarsi hin butute maali jedhanii jaarsi indiddanii jaarsi guyyaa isaan eeggate raagni kun hin du'e. Ani ni jedheen ollee dhufee nyaamni biyya qabate qawween biyya qabatame xinnoo ansee na jalaa dhiirratti. Kan dhufanii qabatanii jarri kun baduutti kaan kun booranuma keessatti ta'e argaa dhageetti keessatti baratama. Attam taanu akka areeroo haa gaafannu. Kaleessa mu lubbuun jiru nutti meendillee har'a attamitti gaafannaan bannee afnaaree unoo sanyii isaatti banneen afnu eker dubbiftuudhaan haa gaafannuudhaan. Eker dubbiftuudhaan dhaqanii eker dubbiftuun gaafatani maal jedhan? Akaaka areeroo innatti jette nufe nyaati dhufee nufite nyaanni dhufee nufite lafarraa baduu jirraa malli keenya maali jedhani gaafatani arduudhaan. Han jedhe beektaa raagni kun himan akkana himanii jedhe itti meera miti jedhe himan akkana himanii jedhe didan immoo akkana badanii jedhe bara. Himan akkas himan didan immoo akkana badanii jedhe. Amma maal jechuu barbaadeni jarri kun humni hamaan nu qabatee nu jaanjessaa jiru kun itti mamee hin dhageenye maal jennaan Oromoodhaan dhiisi isaan keessaa dhalatee namni isaan keessaa dhalate dooktorri piroofeesarri isaan keessaa dhalate sabni isin maqaa dhaattan kun hin jiru. Piroofeesar Masfin Woldamaariyaam fa'itu barreesse. Andaargaachoo Tsiggee fa'itu barreesse. Ani Amaaraan jedhee natti falmu akka Oromoo akka Somaalee akka Tigiree sanyii lakkaatee balbala lakkaatee abbaa faadha lakkaatee jira hoo ta'e natti haayimu gadi bahee Andaargaachoon. Hin didanii maal abbaa keessi gasheedhan. Profeesar Masfin maaf na arrabsitu woo dhugaa qabdu ta'e chaalenjii na godhaa malee nama guddaa kana maaf na arrabsitu anoo nama beekuun barreesse. Sabni akkas jedhamu hin jiru jedhennaan hin didan. Kana dida kanatu nu rakkisaa jira. Kanaaf waa'ee raaga sanaa sii kaase. Didan akkana himan akkana himani didan immoo akkas badanii jedhe bara. Falli isaan qaban himne manguddoo biyyaa waan biyya haa dhagaan waan biyyi beekan biyyaan barreessu doktoroonni piroofeesaronni hundi barreessanii lafa kaan dhugaa maqee dhugaa dabe kan musaan dubbatan hubachuu qaban dhaga'uu qaban. Balleessine irraa nu dhiisa sabannana jedhanii dhugaa abbaa dhugaaf gashuu qaban. Dhugaa kanan gashan taanan immoo isaan guyyaa isaa eeggatanii badanii kanumaan gabaabsan wayyaa ta'a. Ulfaadhaa lachan keessan irraa waa'ee rakkoo danqaa saba keenya irra jiru kana isinirraa dhaga'uun hedduu namatti midhaa. Garuu as isinin bushuu asuma irratti hin xumuraa. Dhaggeeffattoota keenyaa kun sagantaa Aamni Horn of Africa yookiin Kolba Afrikaa keessatti yakkoota fixinsa sanyii qo'atan miidiyaa isaan ijaaran wajjin VHA kan jedhu The Voice of Horn of Africa jedhamuun qindaa'ee torbanitti takka sagantaa barii isinii jedhu har'aa asirratti xumurra. Hedduu galatooma. Sagantaa kanarraa waa bartu inni abdii qabna. Baruun hedduu nama barbaachisa. Namoonni hedduun waa hubachuu dadhabanii karaa nama hin baasne danqaa adda addaa keessa seenanii sabichas danqaa keessa gashuu ultimately sabicha kuffisu qabsoon saba kanaa diina harka garaa. Kanaaf baruu nu barbaachisaa walirraa barraa namoota nu barsiisan akkasuma finnee isinii dhiyeessina. Hedduu galatooma. Nagaatti bulaa. Ayyee nagaatti bulaa fayyaa ta'e.